Ashamaa harka-fuunee akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoonni yuutuubii kiyyaa Andu'ee Naas Kullukoyis har'aan kana jechuudha kuusaa fi badhaadhisa wal keessa jira buufeen jira waan maddiquudha meen ilaalla laazimi yeroo hundaa foon wajjin yookiin immoo lukkuu wajjin kudaarri jechuudha nyaanni kudaarri yeroo tokko fayyaa kennuufis baay'ee gargaara. Amma muruuf ganaa muruu edaan murree ganaa muruu inshaallah ni gartuu akkasiin hojjedhu basalillee xabbaseetii jira kanaas goosama kana muree sanbooda sugoosaa godha hundaa'uu haasawaatiin godha warri hojjetee beekonni beekaa warri jechuun jiraan bakka goosa fi badhaadhisa kana bira wal keessa hojjetanii jirtan waan ta'eefini kanaafin yaarran tanaan hojjechuuf deemu jira akkasitti daawwadhaatti isin jedha yookiin Kulo kuusaa haala kanaan muree haphiseetii muree jechuudha yaani akka nama dheeraa gootanii akka bareedutti illee jechuudha hubataati sallee itti mureeti sanbooda akkatti haphisee muree naaf akka jechuun waan fakkaatu du'eeti akkanatti muree jechuudha bataati sallee akkanatti muree akkasittiin mi'aawaadha yeroo hojjetamee keessanitti barsiisaa okee kulo nama tamaatiin qopheesseetii jira Tamaatiin jechuudhaan baay'isni isaan salleetti godha waan ta'eef inni garuu yeroo baay'ee hojjetan yoo dhimeessanii xiqqoo dabaltanii ziyaada hojjettanii tamaatiin dabalachuu bira dandeessanii anamma kuloo tamaatiin shawwee sanbooda akkasittiin itti naqaa akkasittiin booda inuma wanii jedha inuma yaani jechuun ni laattu jechuudha isin jala hedduu jala ittiin
واو حالا كان يوجد التنجيش أن يعطوا كم يجوا فكين يفون أنا أكو موانا وجدت فون تبسين يعني سنجلة فيا كان يفس يرو باي فيا كان يفس خضار باي بريدة ممكن ناكل بسلة بامية بكيس نك مجدو تيوجرات أما اللي يرو ما نجرين يا في كيف في تذكري سني كل أما يرو كله خلاص جو إتجرا ما اللي عندنا تبصي وان تيفيني يرو مراسة بودا جرا أمسا أمي جتون أول كذا دي إبتدي جلك النساء سو ما إبتدي ودر جلك بودا أمتي أما كنا سيد أيوة جلك النساء ما يعني يرو بتشات أو إبتدي كأفدا كسي هذا كان عندنا جدا أوكي